السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota fi jaallatamtoota kabajamtoota yuutuubii kootii akkamnaa jirtu fayyaa keessanii jajjabaattuu naguma ashamaa harka fuune warri amantii biraallee akkamnaa jirtu jajjabaattuu naguma fayyaa keessanii warri yuutuubii koo hordoftan marti keessanillee akkamnaa jirtu jajjabaattuu naguma jirra wallaahi galata rabbii. amma akkamnaa jirtu sin jajjabaattu naguma yuutuubii warri banachuuf jettanii haarofni jechuu warri yuutuubii banachuu yaada qabdanu warri yuutuubii bantanii irratti dalagachuu yaada qabdanu warri yuutuubii banachuu hin beekne hamman beeku tokkorraa isinan barsiisa. yuutuubii kan kiyya kana subscribe like share godha komentii jalatti immoo banachuu barbaanna jedhaati naa barreessa jechuun jiru namni baay'een hin fayyadama garuu namni baay'een utuu banee itti fayyadamee akkamitti yuutuubii kanatti fayyadamama akkamitti banatama akkamitti banannee immoo akkamitti irratti fayyadamuu dandeenya warri jettanu namni tokko tokko keessaan kan dhuftanii gaaffii nu gaafattanu hin jirtu. Anillee baay'een beeku anillee dhiyeenyan baree ammuman bareerraa immoo namni banatanii banannee irratti dalagannaa jettan yuutuubiin hin kaffalaa jedha gariin yuutuubiin hin kaffalaa. Sa'aatii 4,000 guutee subscribe 1,000 ol sii darbina yuutuubiin hin kaffalaa. Seera yuutuubiitiin irratti dalagdee seera isaatuun cabsine irratti yoo seeraan dalagde yuutuubiin nama kaffala. Ammas immoo dhiifama asii immoo mana madaamii keessa jirra gaa asii immoo ijoolleen nu jeeqanii ijoolleen nu waamu isa soowwaa taatuma asii viidiyoo isinii waraabaara soorii dhiifaman isiniin jedha. Kanaafuu jennaan yuutuubii warri banattanii irratti fayyadamuu jettanii yuutuubii akkatti banattanu akka irratti dalagdan wallaaltan keessaa nagaafadha. Ammas immoo yuutuubii dirqama baatanii viidiyoo haasa'uu dirqama baatanii viidiyoodhaan dubbachuu isin hin gaafatu. Amma mana abbaan garee ashaadaa hordofus abbaan garee zimbiloo kana tiktookirraa hordofus achirraa waraabbattanii murtanii seeraan murtanii fiddanii yuutuubii keessan irratti gadi dhiifattu. Ammas immoo irra caalaan immoo utuu yuutuubiin kan baay'ee barbaadu sagalee abbaati utuufa immoo bakka difratiidhuma godhattanii sagalee keessaniin baatanii dubbattanii waraabdanii yuutuubii keessan irratti gadhiifattanii bareeddoo ture. Kamiin isaatiyyuu immoo yoo tiktookirraa waraabdanii fiddanii gadhiifattanis yoo ofii keessanii dubbattanii yuutuubiin keessan sa'aatii 4,000 fi subscribe 1,000 keenyaa yuutuubiin isinii kaffalaa. Namni tokko yuutuubiin soba hin kaffaluu jechuutti jira yuutuubiin hin kaffala. Laazima garuu akkaataa itti banatanuu fi irratti dalaguusaa seeraan irratti dalaguu nama gaafata. Wallaahi alhamdulillah amma ta'e immoo irratti hamma beerrarraa hamma beeknurraa danuun beeku ammuman beekurraa immoo isinii kan qoodaa isinan barsiisa warri banattanii irratti fayyadamuu barbaaddanuu. Keessaan na dubbisaa komentii jalatti naa barreessaa komentii jalatti kottaa naa barreessaa yoo namni komentii jalatti banachuudhaaf barbaadu baay'ina ta'e guruppii isin ijaaree guruppii keessatti isin barsiisaa. yuutuubii kana immoo subscribe like share godha dirqama subscribe godha share godha komentii jalatti immoo yuutuubii banachuu barbaadna jedha abbaan banachuu yuutuubii banachuu dhimma qabdanu abbaan barbaaddanu komentii jalatti barreessaan isiniin jedha. Akkasii warri ammas immoo yuutuubii zimbiloo bantanii kaatanii koodii isaa iimeelii isaa dirqama yuutuubii tokko banattanii dalagaa iimeelii isin gaafata dirqama iimeelii sana beekuu isin gaafata. Akkaataa iimeeliitti banattan waan arge wallaaltanis kottaa komentii jalatti isin laalee baay'ina keessan isin laalee lakkoofsa koo isinii gadhiise lakkoofsa koo isin immoo fudhattanii nan guruppii isinii dhee waatsaappii irratti isin barsiisan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. yuutuubii kana immoo subscribe godhaa like godhaa share godhaa komentii godhaa.